Eri sodaadhe. Afasaa maali? Kaati Itoophiyaawidha waan Oromoon keessa jirtu maalitti quba qabda? Maali numa dhaggeeffadhama gamanaan fooni gamanaan maalidha jedhani biddeeni maal ta'amma lafasaa maaltu jira? Ati gaafuma Itoophiyaawii taate asallatti nurarte Itoophiyaawii taate cigi keessa kana jala rabbi si baate ina warri Dubaay keessattuu ijoolleen dhiiraa sa'a tokko keessatti yeroo 15 shintimeetii seenaa jirti. Mee booda si himanii koomentii jala si barreessanii gaafadhu. Ibad irraa muranii rakkoo guddaa deemaa jira keessattuu warri lakkoofsa baay'oo jala qabu. Ibadee Jawaar dhufe jaanii asmoo adi keessaan qabu. Dallaalota guuraa jirane. Mee waaqa je. Wallah. Ijoolleen rufa irti akkatti si mararanii ijoollee osoo argite. Ka warra amma nama fidee baara gubbaan nama gatu kana. Waaqa cubbuudha. Cubbuun immoo cubbuu dalagdee jedhee daangaa dabarraan bee waaqni hin farada. Afaanuma baasee dubbataar. Cubbuu miskiina irra dalagan afaanuma baasee dubbataar. Ijoollee osoo karaa irratti argite akkatti isaan si mararan ijoollee xixiqqishoo amata 17 fidanii karaa gubbaatti ciisan ajimmaan kana fa'aa badee akkatti garaa nama mararan osoo argite xoolloganii ijoolleen qoonqoodhaan dhumte. Nama dhukku. Heerumtee ati? Ani hin heerumne lakki. Amma yaala qabeenyaa taate iPhone moo China uumamee gurgurtaa? iPhone dhaan lakki ani China qabu iPhone dha Samsung Galaxy dha Ultra qabu. Bakka iPhone Galaxy Ultra gurguraa walaaf nu qaba. Lakki lammaffaa ta'uun bara. Achitti atillee Dubaayitti takkafama gaaf Dubaay hin dhufu. Asitti immoo haadha seenatu tokkoffa amaara koo biyya jirtan. Lakki haadha seenuma si wayyaan hin barbaadu. Maali? Lakki. Dalagaan akkam heeshi suuqiin keessa bira nama 3,000 as jira dhufanii haa bitatan. Ajimaan jiran. Waan akkatti fuudhuudhaan takka. Warra biyya alaa kana jiruun januun jaaladhuan. Diyaasboora nee baala keessan namatti dhufte. Keessaan dhuftee teelegiraama irratti kootu. Dalagaan akkam ree amma? Dalagaan shaggaadha. Shaggaadha dalagaan rabbi galannaaga. Yoo dhufta dhugaa waaqaa koottume. Dubaay moo? Dubaay kanan. Dhufuu ka'ee? Kootu waaqa. Naasiree nusi fida tikeetii si muraani viizaa siifan hojjedha kootu. Ayoo dhufe sima bira dhufa maal fa'a? Kootu waaqa. Yoom dhufure? Yeroo sitti toletti atumti miskoola godhi dhufuun edha jeeti. Warri Dubaay maal jettan dhufu? Kootu sisi manna. Mucaa hiriyaa kiyyaa tokkotu fuula irratti cidha qaba bakka dhufe cidha isaa irra qaba kunoo jala kana koomentii bareedaa cidha jira qotu. Olmaan beeyta? Olmaan hin beeku. Ati nama baay'ee hin beeytu? Hin beeku. Oggaa ijaan argee malee maqaadhaan nama hin beeku. Sooretti hin beeytu? Sooretti hin tuntame. Sooretti baay'ee hin beeka. Sooretti hin tuntame. Oggaan nama argeen beekan maqaadhaan nama hin beeku. Okay, soore maqaan isi maqaan TikTokii. Sooreen teenyata akka ta'etti. Isi bakka gaafa an dhufe baratta. Yookiin yoo si wal baratuu barbaadan jabduu kennanii dhufanii moobaayilii tokko sirraa bitanii sarpiraayiz walaa godhan. Fikiranyoota haarawa. Nama dhufeetiin suuqa keetti wal sarpiraayiziin godhin beeytu yuun beekuma jedhe.
Wanni bidan hin jiru. Inni kan godhe toorri kunu toora ijoollee teenya jirtu hin dhufan dhugaa dubbachuu. Sumaalee safarii? Hin jiran ijoolleen teenya toora kan. Ijoollee baay'ee jira. Waaqayyo si haa guddisu jabaadhu kaa. Qabeenyi kee olaa horu haadha. Qabeenya guddoo addunyaa kanaa rabbi si haa godhu. Amiin waan ofii ka ulfaadhu. Hoggaa dhuftee na dubbisi kootu shi dhugaa. Yoo dhufe si ma bira dhufa. Kootu. Ashi. Ishi taphadhu baqa waan ofii koo. Ashi nagaatti. Ashi naga. Quuftu. Kuma sagale oye. Nagaa. Kam jirtu nagaa? Fayyaa. Fayyuma. Jirra nagaa keessanii. Viidiyoo tokko argee ture mucaan wayii karaa badee si bira bulee deeme. Koomentii hidhatteeti. Mucaan immoo gisee ati shaanxaa kennituuf gammachuu qaba. Eessa bule? Bulle ganama man arge malee. Viidiyoo irratti ganama Bulle argan ganama man arge malee. La haasawa lama naa ta'e viidiyoo irratti mucaan kuni haarawaa na bira bulee deeme. Lola na bira bulle jenne bara. Akkam jette mee akkamee viidiyoo maal jettee waraablee dubbi nu dubbisi. Waan viidiyoo jettee waraablee dubbadhu mee yookiin Shabakaan kan shakkiin illee kun. maal jette? Nara decline goota. Maan irra diklaayin gootaa? Nama waliin ture? Ani fatti waadaan kiyyaaf kee kan ture. Waadaan kiyyaaf kee kan ture. Akkam ture? Ayesli. Ayesli. Oh man, waa'ee kee dhiisee. Maaltu bade? Akkana na godhuu keerre. Akkana na godhuu keerre. Maaloodha? Waadaan hangalle gaafa dhingedda si jaaladhattee waadaan hangalteette moo hangalle. Maaltu jaaladhaan jaartii qaba abbaa ijoolleeti bara? Maam nagaltee jaartiin na qabatte gaafa dhingedda sokkee lammaffaa si fuudhanaan jettee qubeeraas fuudhanaan jettee waadaan hangaltee sunni makiyyaa mutin makiyaas bara abadaan. Eessatti? Yeroo laayifii kanarratti nama dhaggeessan hin jirtanu? Eega warri fulaa kan jirtan laayifii kanarratti dhaggeessan. Namaatti wal fakkaate? Asli mee ani hin jenne jedhi kaka asli. Abboo gaafayyee akkaawuntiin kee cufameeru abboo boru yaaniini. Abboo boru akkaawuntiin kee akka Itoophiyaa isaa tokkotti banamaa boruun jalqabnee ifaan aniifaat ifaa bilisaa wal janannaa akkaawuntiin kee illee banaman jette wal jenne. Ati mucayyoo yoo maskii wajjin haasoftu garaan na gubatanaan jette saniitiin? Anis dhaga'ee kun anis dhaga'eedha jiru. Eeyyee dhugaadha. Okay. Ahun gana alsawatkush. Maal taatere? Maafeti jaalala keenya akka ayyaana ashandaa kaba jette moo mataa inni akkasiidha? Sila sitti bareedee mudadhadhee mataa kiyya dhaadhennaa sin allaaltu. Natti bareedu akka dhaatte? Maal sila jaalala si qabee barbaadhiisi ka moo wanta natti. An viidiyoo kee argee si sodaadhe karaarra deemtee nama tumtaafifte nama tumun jaaladhu. Dhiisa wakkaa atum siin jedhee asilii siin jedhee atumti qofa ani sii ta'eera bakka atis naa ta'ee malee hunda dhiisi siin jedhee namuti. Dhalaa gugurraatti firraa eegee dhalaa gugurraatti siin taatu. Haruma si jaalatan siif hin taatu. Dhalaa gurraatti maal na barbaada abrii rabbii. Wallahi dhugaa bar gowwumaan dhiiroo mucaan tun dhugaadha. Gowwuma isiin jettuun na barbaada.
Yaa dhalaa gurraatti firraa bultiif siin taatu. Haasawaaf takkiin immoo hariiroo osoo ta'een bultiif siin taatu. Wajjin haasawaa. Wajja haasawaa normaal haaseere. Wajjin nan haasa karaa misenjeraatiin rakkoon qabu waa takka nan goota. Ni jara jettaa. Yaani yoo naasee yoo injera janullee yoo naasee wayi miidhaan irra geessiti jechuudha. Aboo gaa wallaahi sani si beekasumaaf rabbii keetii beeka garuu bultiif siin taatu obboleessa keeti. Niin beeketeetti seentee miree yaani yoo wajji haasee yoo rakkoon irra ni fiddiin jee. Haasawaaf rakkoon qabuu siin jenne bultiif siin taatu afaan Oromooti. Way Ingiliffaan haasawaa jira. Hayyee dhalaan gurraattiin takkas jalaa natti hin bilbilin gara. Geesho koomantii jala siin harkaa jira. Nan galaafatin. Doktor. Baga nagaan dhuftan. Laalchifataa jirta? Si ilbillaaleetti dhalaa si jaalateetti beeyta hedduu garuu wanni tun dhugaadha. Dhalaa si dheeyyatti riiba nagaa hedduun raftu. Dhugaadha hedduun rafu. Shirkiidha bar. Maareen? Tasbii laalchifatu. Akkamitti shirkii? Way mana sheekha jira way siiri godhu jira. Shirkiidhaan bakkisan. Burri jalaalchifachuun shirkiidha asli. Burri jalaalchifachuun shirkiidha. Shirkiidha. Yaa Rabbi na dhiibinnaadhi. Shirkii miti. Maal? Shirkiidhaan jaamu kaa burri jalaalchifachuun. Maal irraa laaltee himaarta? Ammoo kitaaba irraa ilaalee himaa jira. Qara inutti mika. Kadiroo jaartiin dhalaan gurraattiin hin taatuu fi birriin isaa hin barakatuu fi jedhi qara inutti kitaaba irraa himaa jira. Haati shirkii dheettiin shirkii. Ragaa fidi qara inatti himi ragaa fidi. Natta batta. Eessa jirta? Mana. Beekee bar biyya kam jechuu malee. Biyya Arabaa. Maqaan qabduure? Saawutii. Dasi jedhe. Maal dasna jedha biyya balaa jirta. Suudii jirtaa? Biyya nagaa jira bakka nagaa jira. Suudii gisee jedhan garaan bittinnu jechuu eegalee baram. An humaan harkine wallahi waan namni irraa haasa'u kan. Suudii naannoo kam jiru? Riyaad. Allahu akbar. Bakka malee jirta maal bakka nagaa jirta re? Humaan harkine kaayi amma tatakkaan eegaan dhufe nagaa humaan jira humaan harkine badii. Warri gaara keessatti miskiin irra rukuu warra riyaaditti birrii ergata yaanii ba. Mana gabbeen beekuun kontiraata jira. Mana kiraa fa'aa manni ijaazaa fa'aa riyaadii jedhan baay'inaan manfuhaa beektaa? An kontiraata dhufee bar manaan baheen beeku. Kontiraata jirtaa? Waggaa meeqa? Tokko. Haara waggaa malee? Maashaallah tabaarakallah. Akkam irratti tasmaamee biyyi Saudii kun? Jaalallee qabdaa yookiin abbaa mana? Hin qabu. Hin qabaa? Hin qabu. Hin qabu? Akkam? Hin qabu kaa. Eessanii? Maa dhabdu? Maal jechuudha? Alaba baduu hoo yaadan qabdu si janan jiranii? No. No. Karoora qabdaa? Direct Itoophiyaa deemuun fedha. Karoora qabdaa? Itoophiyaa galuu fedha. Heeruma Egaa karoora qabdaa siin jedha? Kamaali? Heerumaa moo? Laala. Ka dalagattee biyyatti bajaajii fa'aa bitachuu mana fa'aa ijaarrachuu? No. Maa biyyaa baatere? Tasabe. Tasa baate? Paaspoortii baafatu guyyaa meeqa nyaata didde warra keessan? No, an ufumaa baafadhe. Birrii qabdaa biyyattuu?
yaa biyyatti dalagaa bareedaa qaba ture. Maal dalayt? Kotorbaandii. Nandaki Wallahi. nan himin itti deemi. Maama biyya baate diyaaspoora inni sarga. Tashaqqaltee ittiin paaspoortii bafattee biyya baatanii? Yaa sanii ol iyyuu hin qaba. Osuma birrii qabdu biyya alaa deemte? Heeruma diddaa dhufe. Jaarsa jala miliixee moo? Maatii malee lii wal qaama. Jechuun warri si kennina jennaan jalaa baatee dhufte? Yaa akkas waan akkasiiti. Amma kan jalaa baddee dhufte sun fuudhee reeta bira? Beek wallahi kuma hin qabu waan. Yoom galuu eddare? Gaafa rabbi jee. Yaa dhumu malee galuu hin danda'u haasa? Caalaa beekamu. Fixu malee galuu way danda'a hin danda'u bar. Waggaa lama fixu malee. Yaa waggaa lamaan fixu malee galuu hin danda'u. Okay. Amma yaada jijjiirre irratti hin dhagaamne osoo haga mana namaatitti sarraatanyaa ta'u heerumee jiraadha jettee seenofteen beektu madaamin teessee arsite. Neevar takka maadaamin siya nama naarsiisu. Uummata akkasitti hin dhagaamne biyya bookee. No, Itoophiyaa jiraachuun fedhaan sanuma malee waan biraa homaa wanni na dhagahamu hin jiru. Itoophiyaa keessa magaalaa tam jiraachuu feete? Adaamaa. Adaamaa guddoo tanamu. Achuma jiraadha eegu. Duraanuu moo? Gandame laa warra magaalaan fakkaatu. Duwwaa tokko warra baadiyyaatti fakkaadha. Khayr inshaallah. Sirriitti fakkaata malee. Wallahi warra baadiyyaa moo? Oo. Akka. Min ችግር አለው ታዲያ ማረቆ ቀብ ኒንታ Eka amma magaa. Adaamaa duwwaa tokkoo kun eessa maaliif beekaa yoo namni himatu dhagaa malee. በቃ ዲስ ስታፉ Hai, Assalamualaikum. ወአለይኩም Waalaikum salaam. ሰላም Jaalanne fira moo hiriya? Ampuli ጃለኔ fira moo hiriya inni? akkam jechuu jira jalannee mi'ooti qabachuu jirti. Terus hiriyaadha hiriyaadha. Bareeda kaambul. Diyaaspoora hiriyaa kiyyaa tokkotti kennuure amma. Namatu kaleessa gisee ati giiftii naa kennitu porofaayilii kee ilaalee si jaalate edha natti booyaa bulan. Piroofaayila kiyyamoo Eh. mee wal na barsiisi. Heerumuuf eeyyamamtuudha diyaaspoorratti. No ndee heerumuu fayyamamtuudha osoo hin tahin nama laalee jaaladhe yoo irraa cabe itti heerumamaan rakkoo qaba. Ijoollee lama qofa qaba daa'ima. Aanshan qaba. Maa rakkoo amma heerumne hin jenne. Hin heerumnee fi Egaa inni ijoollee qabaatee siilee dhugaa dhageeka asni hin heerumnee fi jaarsan qabuun tokko miti bar. Akkam osoo hin heerumin jaarsa isaa fuudhan. Kan heerumnee hin qabu maal jechaa jira dha. Osoo hin heerumin ijoollee isaa fuutare ijoollee shani. Jaarsan qabu asli Ijoollee hoo? hin qabu. Hin qaba. Doktora keenyatti hin taphatee ampuulee please. Nagaa dura bakka isinitti haa tolu. Eessa deema? Dhaboo nagaatti. Maal salfatte? Mee jaarsi na argite sun maal jechuun kan piroofaayila kiyya na laalee na jaalate sun meeti. Nagaatti ampuliiti habiibti. Iyyuu waan ta'in bichaa.